Ashama harka fuuna kabajamtootaa fi jaalattoota warreen dirree cinaaqsuun irraan hordoftan hundi haashanuu galatooma jechuudhaan viidiyoon haaraa kun akkamitti badhaasa Itiyoo Telekoom irraa argachuu dandeenya kan jiru waan daawwattaniif galatooma. Sabskiraayib laayik godhaa akka itti galmaa'u viidiyoo kana keessatti arguu dandeessanii asumaan warreen dirree cinaaqsaniif haaraa taatan laayik fi sabskiraayib godhaa. Oromoon sabskiraayib namaan gootu. Akkana viidiyoolee biraa qabannee hamma walitti dachaanutti inni geette isiniin jenna. Viidiyoo kana waliin turtii gaarii. Waan nu daawwataniif kabajamtootaaf jaalattoota keenya waan nu daawwataniif hedduu galatooma. Viidiyoolee biraa babbareedduu waa'ee barnoota ammoo qabannee walitti dachaanu ni geette isin jenna.